Mee akka koo namni mucaan kun lubbuun isaa darbuu isaatti gadditan jirtu dhugaa dubbachuudhaaf ani baay'ee tokkoon gadde. Egaa mucaa kana hedduu keessan tu beeka jedheen yaada. Abiin jedhama waa'ee jaalalaati irratti kan inni yeroo hedduu hojjetu. Akkasumas immoo waa'ee jaalalaa san keessatti gama dubartootaa akkasuma gama dhiiraatiin haala wal fakkaataa ta'een yaadota namootaa kan deebisaa turedha jechuudha. Akkasumas immoo wantoota sirrii ta'e irratti jechuudha. Irra caalmaadhaan amala dhiironni agarsiisuu danda'an dubartoonni keessumaayyuu akka hin miidhamneef jaalala keessa seentan immoo namni tokko yookiin dhiirri isin jaalattan ignoor yoo isin godhe maloota hedduu kan dabarsaa turedha. Ani gama tiktokii akkasuma immoo gama yuutuubii isaatiin nama isa hordofaa turedha. Dhugaa dubbachuudhaaf du'a isaa kana gaafan dhaga'u baay'ee tokko natti dhaga'ame. Mucaan kun tokkoffaa umuriin isaa ganaa waggaa 22dha. Nama kaayyoo fi karoora hedduu baafachaa yookiin irratti imalaa jirudha. Haa ta'u garuu lubbuun immoo kan baatu gaafa dhalatanidha akkuma jedhamu beekamaadha. Duuti himattee dhuftu garuu duuti isaa baay'ee tokko keessa nama madeessa onnee namaa cabsa jechuudha. Egaa hedduun keessan ni beektu mucaa kana hordoftoota 500,000 olii kan inni qabu jechuudha. Namoonni isa hordoftan ni jirtu jedhanii kanan amanu. Yeroo kanarra immoo guyyaa kaleessa sirni awwaalcha isaallee gaggeeffamee jira jechuudha. Asirraa maal hubattan? Ani dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo gabaabduu tana keessatti maalan jechuu barbaada. Duuti waan hafu miti. Umuriin kee haa dheeratus umuriin kee haa gabaabbatus inni kun beekamaadha. Haa ta'u garuu maalan irraa hubadhe nuti gaafa dhalannu irraa kaasnee hunda keenyaafuu kitaaba nu kennametu jira. Kitaabni sun nuuf kenname suni xalayaan kitaabichaa yookiin ammoo luukiin kitaabichi baatee jiru amma inni baatee jiru hin beeknu. Kun nuuf kennamee jira. Garuu guyyaa jiraannu hundumarraayyuu guyyaa har'aa, guyyaa kaleessaa, guyyaa boru dhufurraa hundumaayyuu xalayaa tokko yookiin luukii tokkotu kitaaba san keessaa citaa deemaa jechuudha. Inni kun guyyaa jiraannudha. Egaa guyyaa kan xalayichi yookiin luukichi gaafa dhumeedha kan nuti deemuu dandeenyu yookiin ammoo haala hin beekamneenis osoo hin dhumin deemuu dandeenya jechuudha. Innis warreen harkaan lubbuu ofii of baasan irratti xiyyeeffate jechuudha. Egaa warreen kunis ni jiru waan ta'eef maalan jechuu barbaade amma lafa kanarra jirtanitti gaarii namaaf yaadaa, gaarii namaaf hojjedhaa. Amma isin danda'ametti maatii keessaniif ajajamaa, maatii keessan mataa hin cabsinaa. Amma isin danda'ametti gargaara. Alagaa isin hin beekne isin immoo nama sana hin beekne gargaaru irra maatii isin dhalanii isin irratti cabanii bu'aa bahii hedduu arganii gadadoo hedduudhaan isin guddisan isaan gargaara. Yoo yaaddan illee dhaqaatii gaafadhaa. Dhugaan isin jedha. Hedduun keessan keessumaa warreen biyyaan baa jirtan maatii keessan irraa baqattanii maatii keessan irraa fuula garagalchitanii alagaa hin beekneen yeroo kana keessa kan nyaatamaa jirtan kun dhugaa jirudha. Ijaan illee argaa jirra jechuudha. Kanaaf hin goyoomina. Alagaan alaguma akkuma jedhamu dhiigni keessan immoo dhiiguma keessanii. Kanaaf maatii keessan gaafadhaa. Namoota ofitti hin gaddisiisinaa. Dhugaan isin jedha. Dafqa namaatis hin nyaatina. Dhugaan isin jedha. Jireenyi kun gabaabdudha. Ani duuti mucaa kana waan hedduu na barsiise jechuun an danda'a. Baay'ee tokkoon gaddeelleedha. Dhugaadha. Waxaatonni hedduun kan lubbuun isaanii dabarte hedduudha. Garuu maalinni voisiin isaa yeroo hedduu namootaaf illee qabe mana gaafa dhaggeeffadhu baay'ee tokkoon gaddee. Umurii 27-26 keessa akka abbaa qabeenyaa guddaa ta'u, akka imala guddaa qabu, akka iddoo guddaa ga'ee haala amma keessa jiru kanallee akka seenatti dubbachuu danda'udha. Mucaan kun kan dubbate jechuudha warreen afaan Amaariffaa dhageessan. Egaa kana gaafa dhaga'u edaa callisneetuma karoorsina jechuudha. Kan waggaa lamaanirraa jennee karoorsina. Garuu maalan sittima gaarii namaaf yaada, dafqa namaa ofitti hin dabarsina. Kan namaa wanta ta'e ofitti hin saabina. Dhugaan isin jedha. Bultiirranis haa ta'u dubartii sodaate dhiira nama tokkoof kenname yookiin kan hiriyaa ta'eetii ta'uu danda'a. Yookiin kan biraatu dhiira haadha manaa qabu ijoollee qabu ofitti saabdee nama saffaanaa jiraachuudhaaf hin yaadin. Jireenyi kee galgala ni bada kan siif kennamu ni jira waan ta'eef. Akkasuma dhiira soo ta'e immoo dogongora hin taane keessa hin seenin.
dafqa dubartii hin barbaadin dafqa dubartii hin nyaatin dhugaan sin jedha. Egaa maaliifan kana jechuu danda'e mucaan kun isa kanaan darbe jechuu koome jireenyi gabaabduudha jechuu kooti. Isiniif galee miti jireenya gabaabduu tana keessatti waan gaarii namaaf yaada waan gaarii namaaf hojjedhaan isin jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf duuti mucaa kanaa baay'ee tokko kan sammuu nama cabsuudha kan keessa nama madeessuudha. Uumaa gochuu hin danda'amu hundinuu eeyyama isaatiin ta'e waan ta'eef isin immoo mee kanarraa maal hubattanii isin jedha. Jireenya gabaabduu tana keessatti har'a jirtu taanaan har'a irratti xiyyeeffadhaa gammadaa. Har'a irratti isin waggaa lamaan irraatiin gammadee jireenya koo dabarsuu danda'a jettanii yaadinaa dhugaan isin jedha. Karoorri waanuma jirudha. Garuu jiraachaa karoorsaa. Namoonni tokko tokko gammachuun kiyya kanarraa hafee kan boruuti waan jedhani kan isin jedha beektan. Kanaaf haala hin beekamneen addunyaa kanarraa deemuu dandeessu waan ta'eef guyyaan qabdan guyyuma har'aa waan ta'eef karoora akkuma jirtu ta'e jiraachaa karoorsaa. Gammadaa karoorsaan isin jedha. Abeen immoo Waaqayyoo lubbuu isaa amaaru maatii isaatiif firoottan isaa akkasuma hiriyoottan isaatiif immoo jajjabina haa kennuun dhaamsa kooti. Egaa qeerroowwan qarreewwan haftan immoo dhugaan isin jedha. Waan gaarii irratti xiyyeeffannaa godhaan isin jedha. Lubbuun haguma kanaadha waan ta'eef isin jedha. Galatooma.